mucaa tokkootu gaaf tokko maal ta'e jennaan shayini tokko ol ka'ee ummata kana hundar dhaabbatee awwamee waan rabbi isin kenne kannadhaa ummata keenya waan akkanaa gargaarsa kanaatiif deemnaan nu gargaaraa jennaani namni hundi ni callise meelaal waan si ajaa'ibsiisu namni hundi qaqqabuuf kaanis ni callise amma oguma kana mucaan xiqqisheen tokko lafaa ol ka'ee ani kunoo birrii 10 hin qaba kurnan tana malee hin qabu tanaahu anaa fi rabbi jidduutti gufuu ta'uurra hodhaa jee kannate jechuudha mucaan xiqqaan sun wallaahi lafaa ol ka'ee rabbiin akkanatti hikmaa tolchee mee naafisillee warra akkanatti harkaan gartee ummata keenya harkatu jiru kana bira dhaabbatu rabbiin waa taasisu saniif amma mucaan kun ol ka'ee amma shayinii atamma garuma qabdate mee du'aa mucaa kana aamiin jaa jee nama ummata amma ummanni maal jee aamiin janii fi assalaamu alaykum mucaan oggoo kana gartee wallaahi sirri du'aa godhee figaa gurbaani sheetichi wallaahi sirri du'aa godhee fi waalaikum salaam maali samaa gubbadhe Rahima jennaa wallaahi aamiin jee mucaan du'aa sun qeebalamtee fiiti eegas booda wallaahi deebi'ee maal ta'e amata san booda mucaan xiqqisheen suni Obaama qabe Obaama makeenaa jechuudha wallahi maaliif du'aa santu qeebalame jechuudha naafisillee nama du'aayin akkanatti fayyadde waan qabu yoo dhabee akkam dhabillee du'aa ummata isaa gargaaree ummata isaa bira dhaabbatu rabbuun waa taasisu ummata keenya hunda rabbi rakkoo ilaa nu baasu saniif ummata keenya hin dhaabamina akkana gartee du'aa wal bira dhaabbannu waan qabnu naa ummata keenya gargaarru naa jiraadhaa isin